nama nagaa isinoo maqaan isaa bara baraan ulfaatu malee an nama nagaa isinoo waan fedhe yoo ta'u haalli keessanuu jeeqamaa ta'u an nama nagaa jedhamesin arishu dhuguma me an nama nagaa jedhamesin anis nama nagaa namni nagaan immoo Kiristoos keessa jira jecha warra Kiristoos keessa jirutu nama nagaadha malee waama uffannaa uffatee deemeef fuudhii facility yookaan immoo life style waan guuteef namaan nagaadha jedhinaas Kiristoos wajjin waan jiruuf garuu namni nama nagaa jedhama. Warri Kiristoos wajjin jirtan nama nagaadha dhaasiya tokkos. Haleluuyaa! An nama nagaadha. Kanaaf nagaa argadheenas jira. Waaqayyoof galannaa ta'u sagalee Waaqayyoo keessaan dubbisatuun maqaa koo isinitti himin maqaa isa caaluun isinitti dhufuu wayya waan ta'eef Ibroota ergaa gara warra Ibrootaatti barreeffame boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti ergaa barreeffamee jiru kan dubbisee booddeen waa tokko wal barree ergaaf sagalee Waaqayyoo ta'uufna Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 1 iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf abdichi ammayyuu waan hin raawwatamin jiru isin keessaa namni tokko illee booddeetti kan hafe fakkaatee akka hin argamne kottaa sodaachaa hin eegganna. Ameen. Kadhanname sagalee kana. Waaqayyo akkanitti dubbatu Waaqayyoon gaafan sagalee Waaqayyo akka nuuf erguu jechaadha. Namni hundumtuu argama Waaqayyoo barbaada. Waaqayyo akka isatti dubbatu karaa kamiin haa ta'u akka kamiin haa ta'u Waaqayyo akka isatti dubbatu namni hundumtuu Waaqayyo wajjin haasa'atu Waaqayyo wajjin yeroo dabarsinu ta'a waan ta'eef jechaadha. Guddaa amanamaaf tolaa kan ta'e duris jirta ammas bara baraan itti fuftee jira. Kan si fakkaatu hin jiru. Dubbattee awwaala keessaa kaaftee dhaabda. Dubbattee waan hin jirrerraa waan jiru waan argamu waan qaqqabatamu waan jiraatu uumtaan. Waaqa koot waaqa saba kanaati. Galata siif galchuuf dura kee dhaabadhee sabi kun dura kee jira. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma yeroo kana si galateeffadhee fuula kee dhaabadheen jiru. Sabi kun si eegu, anis si eegu. Gaaddisa bobaa kee jala harka kee jala jirra. Waaqayyotu anaaf furmaata. Waaqayyotu anaaf hiikama. Waaqayyotu anaaf jireenya. Waaqayyoon malee karaan koo kun itti fufu. Waaqayyoon malee jireenyi koo kun tarkaanfatu warra jedhaman bantii Waaqaa kun saaqamee ifa caaluun nu gidduutti mul'atu Yesuus. Ifa caaluun ergaa caaluun sagalee nama baay'ee namoonni kun dhaga'e. Ergaa nama baay'ee bakkee irraa karaa irraa konkolaataa keessaa taaksii keessaa dhaga'anii furmaatan ta'a. Waajjira jiranii iddoo jiranii dhaga'anii furmaatan ta'a. Yesuus sagaleen kee furmaataa. Sagaleedhaan gidduu kanatti of mul'isi Yesuus. Sagaleedhaan gidduu kanatti of mul'isi Gooftaa Yesuus. Si eegaa jirra. Si eegaa jirra. Xinnaan guddaan beekan wallaalaa si eegaa jira. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee haa dhufu. Wanti sagalee kanaan mormu hojii qulqullaa'aa kan hin jaallanne hammeessaan obboloota inni gaafa gad darbatame lafa kana kan naannoo ergaaf sagalee kan barbaadu fayyina namaan kan mormu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa rukutamu. Yesuus Kiristoosin lafaaf qillees iddoo hundumaatti rukunneerra haboon nurka jira waan ta'eef maqaa Gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Waan nutti dubbattuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Tarii maqaa koo obboleessi koo yoo dubbanne maqaan koo Dassaa Maammiruun jedhama.
akkuma inni jedhe hojii dilee kana hojjedhu barsiisaadha garuu baay'ee isaa biddeen jireenyaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo kana barsiisuudhaaf lallabuudhaan waamicha kana qabu hojii kanas duraan itti fufee ammas amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti kana hojjedhu hojii wangeelaati. Kana caalaa iddoon dhufe asuma gara iddoon itti hojjedhu jechaadha gara Incinniiti. Warri gara sanarraa dhuftan tarii na beekuu dhiisuus dandeessu. Achi yeroo dhiyoo ergan dhufe waan ta'eef tarii na beeku tarii nan beektan. Waa'ee isa kanaa hammuma kana yoon jedhee hojii wangeelaa keessatti kanaan dura waan wal hin beekneef namoota baay'eetti haaraa itti ta'a. Galuu fi dhiisuu danda'a. Warri manansarii hafuuraa sana qabdani osoon dhufee iyyuu iddoo kana hin taa'in waan baay'ee Waaqayyo hojii waan haasoftan qabdu. Warra kaaniif garuu asii achi yoo ibsaniif malee kan hin galleef yoo jiraate yeroo kan biraa haasofna malee isa kanaan yeroo fixuun barbaadu. Mee ergaa ammaatti deebina qaba. Ergaa gara warra birootaatti barreeffame boqonnaa 4 lakkoofsa 1 gubbaa kan jiru mata duree akkas jedhu ilaala. Daqiiqaa kenname obboleessi koo amma yeroo dheeraa kan waliin dabarsine as gidduu jira. Namoonni miidiyaa irratti beeku immoo paastariin fa'aa jiru. Kan biraa paastarii waldaa kanaati kan jedhan paaster Yoonaataan miidiyaa irratti kan beeka. Warri kaanis immoo wal barra kun qabu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana immoo barataa kooti waan ta'eef amma garuu obboleessa kooti wal qixxaachaa jira. Naggasaanii waan tokko haalota biraa yeroo biraa isaa wajjin waan ta'uu hin danda'ama. Mata duree akkas jedhu ilaalla. Abdichi ammayyuu waan hin raawwatamin jiruuf eeggadha. Nageenya. Isa akkasitti dhaga'u moo samaayikii dhaga'u? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilaa abdichi ammayyuu waan hin raawwatamin jiruuf eeggadha. Ergaa kana irratti barraa'ee jira. Iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf abdichi ammayyuu waan hin raawwatamin jiruuf isin keessaa namni tokkollee booddeetti kan hafee boodatti kan harkifate kan dhibaa'e kan achi galagale kan fuula achi galagalfatee deebi'ee koree duubatti deebi'uu filatee warri sokke namni tokkollee isin gidduudhaa kan argamneef kottaa sodaachaa eegganna. Ameen ameen. Koreewwan duubatti deebi'uuf koree duubatti adeemutu jira. Sabni keenya biyya Gibxiitti yeroo ba'eegaa seera ba'utti yeroo achi deeminu garri kaan duubatti adeema garri kaan booddeetti adeema. Warri koo waldaa kana keessa jiru paaster Waaqayyoo beeka waan hin beekuun qabu warran dhufe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri kaan Gibxiitti deeminaa kottaa dura buutuu filannaa. Warri kaan immoo Kanaanitti adeemna itti gallaa. Akkas jedhaga barreessaan warra birootaa kun asin keessatti kirikiriin akkasii akkan kaan warri kaan hin deebina akkan jedhu warri kaan itti humna jedhanii wal morkiiniif dubbiin isin gidduutti akkan taane kottaa sodaachaa eegganna. Abdichi ammayyuu raawwatamee jira. Ameen haleluuyaa. Abdiin kun ammayyuu eegamaa jira dhaamessa tokkosi. Maaliin abdiin kee? Mee kottaa namuma simbira jiru jimmariidha. Daqiiqaa tokko isa ta'u daqiiqaa lama. Maaliin abdiin kee? Amantoota baay'een isin jaalladha isin nama Waaqayyooti saba Waaqayyooti isin. Maaliin abdiin kee? Dhugaamaa kun mee warra keetti harka rukutadhaa. Wanni kun barsiisaa waan hin ta'eef waan kun na biraan hafu Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ilaa abdichi ammayyuu hin raawwatamin waan jiruuf maal taa'e? Eeggadha.
namoota baay'ee goda yeroo jirru dur baadiyyaa keessatti jechaan baay'ee amma yeroo na ilaalta nama kamiin fakkaata jedhame levelii naa kenna akka sammuu keessan keessa jirutti kaa sadarkaa jedha waan tokko rakkoo qabu kaa keessanii ammuma keessan irra kaasan ani baay'ee nama baay'ee lamaati akkam levelii isin keessan irratti ta'amuun ta'u eksiirra godhaa hojiirraa itti godhaa rakkoon qabu hojii wangeelaa kana immoo erga jalqabee waggaa 17ffaa kooti badaama waa seenaa waa haasa'uun badaa naan dhufuufan bira daddarbee jechuu barbaade galanni waaqayyoo haa ta'u waan kaasee qabu dur ani lixa oromiyaa dhuma ishee beenishaangul biraan dhufe baay'ee dhalooti qo'achi jechuu barbaade achitti ijoollota taanee ijaarsa dhalotii bullee hin boonyaa hin kadhannaa afaan haaraa bullaa hin gammannaa daree keessaallee barsiisaan yoo ingiliffa dubbatu afaan haaraa dubbata seeneetu cinqamnee gadi ba'uu barbaadna nu rakkisa yeroo kutaa tokko yeroo kutaa lama bara 87-86 keessaa jechuudha walii kadhannee namni hundinuu gooftaan waan arruma dhufu fakkaata namni hunduu yoo waldaa dhanne galuun barbaannu kwaarii biraa galuun barbaannu gaafa deemnee guddanne haayiskuulii keenya yuunivarsiitii giraajuweet goone hojii mootummaa kana miindaa kana xiqqaatta guddattu jalqabnu bakka hidhee miilla walirra kaatee abdiin koo kanuma dhaabbate warra akkasii jiru biyya kana yaa waaqayyoo baadiyyaa makanaa yoo namaaf ta'a ani yoomuma finfinnee ijaan argaa jedhamanni kan gaafa dhufee as galee xiqqoo afaan kana waan san waama 2-3 gaafaasee bakka jedhee zanaa ergee abdiin koo kanuma bakka maaliigaa argeera waan ta'eef lafa namni geesses geera yuunivarsiitii isheedhanis argeera hedheetu nama baay'een nu biraa deebi'e koree boodatti deebi'u koree boodatti adeeman abdiin keenya ammayyuu eegamaa jira ameen amma immoo lafa hojii mootummaa hojjedhu kottumee barsiisanuu kadhadhu obsalatii keessatti nu yaadadhu waaqayyoon nu kadhadhu mana nabe mana ijaarradhaa hin kadhannaaf yaa waaqayyo eekeleedhaaf mana kenneen utuu mantorin mana ijaarrate gaafa mana ijaarrate bakka ta'ee bakka lafa kadhannaas hin beeku lafa isaas hin beeku galanni waaqayyoof haa ta'u daa'ima ijoollee dhukkubdu du'uuf jettu nafseen keessaa ba'uuf jedhu fuudhanii waaqayyoon kadhannaaf waaqayyo irraa kaasa gaafa daa'imman fayyite lafa waldaayyuu hin beeku innoo lafa dhaabatu qaba abdiin koo kanuma abdiin kee maal waan ta'e sabi kun warra ammaa keessa hirtuu laatamu kanaaf can jettanii abdiin keessan maal warri abdiin keessan mootummaa waaqayyoo ta'e ammayyuu eegamaa jiru ameen yeroo mana dhabnee mana kiraayii teenyus waaqayyoon eegna gaafa fooqii 42ffaa korrus waaqayyoon akkamitti paaster eeggatama waaqayyo akkamitti jira waaqayyo baadiyyaa yeroo jirru sin eegna finfinnee gaafa jirru sin eegna akkami jiran akkasin eegdanii dhuftan ta'uu dide miti tajaajilichi waan fedhe yoo ta'u gaduma dabarsaa galanni waaqayyoof haa ta'u abdichi ammayyuu abdichi maal yoo namni barreessu jiraate daddabeen dubbadhu sababisaa kennaa kootu gara barsiisuudha waan ta'eef yeroo baay'ee leenjisuu waan ta'eef waan tokko lakkoofsaan yoo dubbadhe natti tura abdichi maal inni jettan jireenya bara baraa akkuma isinuu jettan lammaffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 25 ergaa Yohaannis isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irraa maalidha abdiin nu abdachiise isa kana innis jireenya bara baraa abdiin inni nu abdachiise isa kana innis jireenya bara baraati ameen galanni waaqayyoof haa ta'u jireenya bara baraa abdii nu eeggachaa jiru abdiin kiristaana kiristaanni immoo abdiin qabu taanaan kiristaana hin jedhamu
Sabab isaa abdii fayyinaa akka gonfoo sibiilaatti mataa irra kaa'annee deemnaa ergaman immoo. Akkamitti baannee deemnaa? Kiristaanni yoo hiyyeessas ta'e yoo homaas hin qabu ta'e daalachaa yaagabuu bulas yoo ta'e abdii fayyinaa mataa irra kaa'atee ma haalleluuyaa jedhu. Ameen. Kristaan ammaa garuu haalli isaa rakkisaadha malee abdii fayyinaa mataa irra kaa'atee malee hin abdataa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abdiin kun jireenyi bara baraa immoo fakkeenya dubbii Waaqayyoo maal jedhaa yoo isinii dubbise Luqaas 17:21 irraa Luqaas 17:21 irraa mootummaan Waaqayyoo gidduu keessan jira. Keessa jira. Maal eeggachaa irratti nama sin? Mootummaan Waaqayyoo yookiin jireenya bara baraa itti miti akkee duddoommaa mootummaan Waaqayyoo gidduu keessan jira. In argama. In argama. In qabatama harkaan. Kota abdiin abdannu waan ijaan argamu waan harkaan qabatamus miti. Akkeedu sagalee Waaqayyoo irraa ergaa isaan isinii kenne yoo luqqisiidhaan ta'e malee baay'ee garaa nan ciibsu waan ta'eef jecha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 4:18 irraa akkas jedha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 4:18 irraa akkas jedha. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Amma gaa abdiin ati abdattee amma waaqessuuf iddoo kana teessa. Ani waaqessuuf iddoo kana ta'a.